Guyyaan injifannoo bitootessa 24 argame sababeeffachuun magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti hiriirri deeggarsaa taasifamee jira. Hiriira deeggarsaa kanaan hawaasni kutaa magaalichaa roobni osoo hin daangeessin hooggantoota isaa waliin ta'uun gara istaadiyoomii Abbabaa Biqilaatti imaluun hawaasa kutaalee magaalaa biroo waliin kabajeera. Waliin taanee injifannoo arganne ni tikfannaa. Qormaanni injifannoo keenya boodattiin deebisuu dhaadannoowwan hiriira kanarratti mul'atanidha. Hirmaattoonni hiriira kanarratti arginee dubbifne akka jedhanitti guyyaan injifannoon kun guyyaatti biyyattii keessatti jijjiiramni gama hundaa mul'ataa turedha. Kanas ammoo itti fufsiisuuf ni hojjannaa jedhan. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Yimanuu Tashomaa bitootessi 24 guyyaa sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa qabsoon isaan gaggeessaa turan milkaa'ee injifannoo isaanii gama hundaan ittiin argatanidha jedhan. Egaa bitootessi 24 guyyaa injifannoo addaati keessatti uummata keenyaa fi uummanni keenya qabsoo waggaa 150 gaggeessaa tureef kan bilisummaa isaa itti gonfate bitootessa bara 2010 bitootessi 24 waan ta'eef kanaaf guyyaa addaa guyyaa injifannoon uummanni keenya itti argatedha waan ta'eef keessattuu seenaa biyya kanaa keessatti karaa demokraatawaa ta'een aangoon dabarfamee guyyaatti kennamedha waan ta'eef kanaaf keessattuu Looreenni Nagaa muummee ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed guyyaa itti aangoo isaanii qabatanidha waan ta'eef guyyichi guyyaa addaati jechuudha. Hawaasni kutaa magaalichaa injifannoo argame kana cinaa jiraachuu isaa roobaan osoo hin daangeffamin kan ittiin agarsiise ta'us himaniiru. Uummanni guyyaa har'aa kana akkuma laaltu daangaatti socho'ee injifannoo argame kana tokkoffaa injifannicha ni tikfanna. Karaa biraatiin immoo yeroo itti aanu keessatti muummee ministeeraa keenya cinaa dhaabbanne jijjiirama amma argame kana injifannoo amma argame kana utubnee ceessuutu nurra jiraata kan jedhu uummanni keenya daangaatti baheeti kan jiru akkuma laaltan ganama keessatti uummanni roobni tokko osoo isa hin daangessin guyyaan har'aa kun rooba keessa bahee kabaja muummee ministeeraa keenyaaf qabu argisiisetti kan jiru waan ta'eef bitootessi 24 guyyaa injifannoo addaa guyyaa bilisummaa addaa itti argannedha waan ta'eef isa yaadachuudhaaf kan baane ta'uu isaati jechuudha. Hojiilee gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiin akka biyyaatti eegalamanii jiran keessattis hawaasni tumsa isaa kan kanaan duraa caalaa itti fufsiisuu akka qabu dhaaman. Erga muummeen ministeeraa keenya aangoo qabatanii booda hawaasni kutaa magaalaa keenya ergaawwanii fi ergamoota gurguddoo muummeen ministeeraa keenya gama siyaasatiin, gama misoomatii fi gama siyaasatiin qabatan nu cinaa dhaabbateeti kan hojjechaa ture. Kuni ammallee cimeetti fufuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kana immoo akkuma hiriira irratti baatanii muummee ministeeraa keenya si duuka jirraa, si deeggarraa waliin taanee injifannoo kan itti fufsiisna jettanii ganamaan baatanii daangaa tokko malee rooba tokko sossodaatiin baatanii akkuma kabaja muummee ministeeraa keenya fi injifannoon kun kan keenya muummee ministeeraatiin hoogganamu malee kan keenya jettanii akkuma baatanii guyyaa har'aa kan argisiistan qormaata kamiiyyuu dandamatee uummanni keenya mootummaa keenya cinaa ta'uu kan itti arginedha waan ta'eef kanaaf uummata keenyan baay'ee galatoomaadha baay'ee isin kabajna isinis jaalala muummee ministeeraa keenyaaf qabdan argisiistanii jirtan waan ta'eef nullee isin jaalannaa kanaaf hojii misooma irratti gama siyaasaaf gama misooma akkasuma gama nageenyatiin jalqabne cimsinee akka itti fufnuu fi akkuma kanaan dura akka nu cinaa dhaabbattan ergaa koo dhaamuun barbaada.